Itoophiyaa keessaa dargaggeessi hojii didee deemu fakkeenyaaf biyya South Afrikaan hiriyoota illee qaba biyya san kan hojjetan. Abbaa qabeenya guddaa akka taatu ijoollee asii deemtu. Garuu akkamitti taati? Rakkoo. Jabuloo baattee mana namaatitti mana fincaanii dhiixee maal taatee luqqaatee waan ta'uu danda'u hunda taateeti moorkaan jiraatti. Namni si gargaaru hin jiru. Waggaa 4-5 booda abbaa qabeenyaa taate. Asitti garuu muudiin akkasii hin jiru. Teettee namni maal naan jedhaa jiraatta waan ta'eef. Kunni yoo jijjiirame ka harkaatii fi ka qalbii Oromiyaalleen, Oromolleen, Itoophiyaalleen, even Afrikaan akkuma yeroo hedduu pirezidaantiin kennillee kaan jijjiirama Oromoo kanaan sosochii Oromoon qabu kanaan abdii guddaa horachuu dandeetti waan jedhuun qaba. Ayyee guyyaan guyyaa ayyaanaati. Ergaa babbareeduudha kan darbaa jiru. Reelii muuxannoo gurguddaadha kan isin biyyoota adda addaa kana deemtanii qaamaan bira geessanii argitanii. Kanaaf keessumaa mee leenjii isin kennitan yeroo baay'ee nan hordofaa anillee waraabee dabarsaa sin ture. Yaa'u beeknaa isinis beektu. Entrepreneurship mee dhaloonni kun sirriitti akka qabatuuf pirinsipiliin isaa waan muraasa ishee amma kaaftaniittu qalbiidhaan guddaan kan barbaachisotaniittu mee ammallee saayinsiin isaa waan gabaabaatti namni tokko nama kalaqaa nama entrepreneur akka ta'uuf maaltu isarraa eegama? Haalli mijataa eeguu qaba. Haalli mijataa baay'eenis biyya keenya keessa dhuguma akka hin jirre risoorsiin xiqqaadha. Waan baay'ee maallaqni faayinaansiin isaa xiqqaadha. Waan baay'een jira. Kana keessatti namni akkamitti hojjetee milkaa'uu danda'a dhugaadhaan? Maa inni nama tokkorraa kan eegamu entrepreneur ta'uuf? Yaadamni interpreneurummaa kun waan bal'aa of keessaa qaba. Maybe muuxannoo addunyaa keessa jiruu fi barreeffamoota literaachariin jiran yoo ilaaltu tokko maybe akka itti guddatte aadeffannaa fi aadaan ati qabdu interpreneura ta'uu keessatti qormaata si dabaluu danda'a sirraa hir'isuu danda'a. Fakkeenyaaf entrepreneur society dhan jedhaman yookaan entrepreneur city magaalonni jedhaman nama akkamitti qaranii jettee olaalte nama rakkoo of qopheessan jechuun rakkoo furuuf akka inni qophaa'u. Fakkeenyaaf Israa'el namni isaanii namni juush ta'e marti addunyaa keessatti rakkoo furuu qaba, rakkoo barbaadee rakkoo argachuu qaba, rakkoo dhabee jedhamee akka rakkoo hantu godhee rakkoo irratti waa innovate godhuuf ijoollee isaanii qopheessan. Yommuu guddisaniyyuu. Yommuu guddisanis. Rakkoo adamsu san. Rakkoo adamsu. Kufaatii immoo qaama jijjiiramaa godhanii fayyadaman. Nu biratti fakkeenyaaf ani yoo kutaa 6ffatti yookaan kutaa 7ffatti ani kufe firrillee barsiisaalleen ati duruu guruun geessu siin jedha. Masaratuma warri yookaan immoo walitti si qabee warri suni barmoon hin galuuf jedheetuma jeneraayisii godha. Haga akkanumaan barnoota hojii mataa si hiikkatu akkanan taatu siin jedha jechuun akka ati achi keessatti kuftee kaatuuf society si qarqaaru jiraatu qaba. Interpreneurri otoo hin kufne saksii godha addunyaa keessa hin jiru. No one ani baay'ee dubbiseera waan ta'eef hin kaasa kana. Lammata aadeffannaan immoo sirna barnootaa kennan wal qabatu jira. Interpreneuraa fi carraa akka ta'u tokko skill driven entrepreneurial development yookaan immoo ka'umsa sirna aadaa hojii kennaa jijjiiruu akka danda'u. Ijoollumarraa amma yeroo dhiyoosi kid entrepreneurship kan jedhu ka'eera. Yazpreneurship, womanspreneurship. Gadi jalqabuu qaba. Xiqqaarraa daa'imummaarraa. Aadeffannaan kennu kun akka akkasii bal'atu. Biyyoonni alaa waan akkasii qabu. Ani biyya Chaayinaa poverty reduction yeroo si deemu siin jedhu kana dhaqee ilaaleera. Keejii barattoonni baratan wiixata haga jimaata barnoota baratan barnoota idilee. Guyyaa sanbata xinnaa barnoota addaa tokko qaban. Barattoonni wiixata haga jimaata yoo baratan ana boruna dhukkubuu weedaa ani arra maaliin qabu mana barnootaan deemu miis barmoonni hin jiru naan jette jedhame akkuma asitti dhageenyu kana jechuudha. Barnoota dhaquu diddaaf xaaxaan isaan baay'isan guddaa. Guyyaa sanbata xinnaa kana immoo maatiin mana oola. Ijoolleen immoo ganama obboroo kaateeti natti raffachiifte mana barnootaa na jala lixee jetti. Guyyaa kana isaan baratan. Barataan kun shurraabiin kennameefiiti shammaanii hojjete jedhisee taa'e. Hojii ogummaa harkaa kan. Shaakala. Kuni dhoqqeen kennameefi lixii hojjeteeti distii hojjeta.
kun jabana hojjeta. Har'ayyuu. Kun waan amma ofii argee bara. Even I do have a video. Yoonnoo waraabillee fideera. Kana hunda yoo barsiisan waan lama sadii qabsiisan ijoollee kana. Amma ijoolleen tun xixiqqishu. Keejii barate. An keenya inni eekama yoo ijoolleen dhoqqee tuqxe. Nu biratti dhoqqee tuquun immoo kufaatiidha. Ani yaadadha. Nullee yoo guddannu akka itti guddanne. Ani maatiin keenya xiqqoo waan nagadaa nan naganna. Garuu yaada tokko jira abbaa keenya birallee yoo ani nagadatti jajjaba ture ijoollee ta'ee ijoollee yoo birrii baratte hin baddii jedhama. Kaalchee hawaasa keenya keessa jiru. Therefore aadaa silaa interferoonuma ittiin guddattu hin qabaattu. Barnoota ofiitti taacimtu malee yoo birrii baratte hin baddii waan jedhamuuf nu nagada irraa nu dhoorgan. Akka nu naganneef jechuudha. Aadaa kaawwan keessatti illee hagam ijoolleen akka waa nagadattu. Taasifamoo jedhama akka aadaa keenyatti akka Oromootti wanni gaariin hin jira. Garuu amma totally sun hin dhaabateera. Interferoonummaa fiduu keessatti kaalchariin hawaasa keessa jiru murteessaa waan ta'eef. Kan biraa manneen amantaati. Akka carraa guyyaan kun illee guyyaa iidaati. Guyyaa sadi duraas masgiida tokkotti yoo sagadu sheekni tokko akka malee lola. Sheekni kun yookaan leenjii interpreneurshipii nu kennu kana dhaga'ee jira waan jedhuun yaada ture yoo inni akkasi kaasu. Maal jedhee lola jarana kadhachuuni salphinna akka amantaatitti. Akka amantaatti salphinna ta'uu doobeen namni fayyaa qabu. Qe'ee ufii dhiisee adaamaa kana keessa zooree kadhata. Yoo kana kadhatu afaan sheekaan dubbatu. Afaan imaama masgiidaan dubbatu. Akkamitti mana rabbiin itti kadhannu keessatti kadhaa birrii hayyamtanii itti teenna jedhee lola akka malee. Ani biyya Chaayinaatitti ka arge it was so surprising. Nama ijaan qabne nama 2,300 mana tokko guuranii nama kuun harkaan qabu kuullu kan qabu kun maal hin qabu. Waan akka inni danda'u kennaniifi amma akka xababii amma biyya kana dhufu waan akkanaa kana. Namni ijaan qabne taa'eeti isa hodha. Leenjii irra fudhateera. Namni lukan qabne taa'eet harkaan waan adda addaa kana qara sibiila hojjetaa maal falaxaa iddoo tokko walii guuranii. Even amma nu biratti namni akkas qaama miidhamu akka kadhachuun isaa hayyamamuutitti adimiitu gooneerra marti kenna. Garuu odoo nabil goonee namni hojjechuu danda'u hin jiraatu yoo jenne magaala Madaamaa kanatti qaama miidhama miliyeenera ta'e immoo agarreerra. Bara dabressi kabajama pirezidaantiinoo geeba kennanii yaadattanii mucaa asaasarraa dhufe dodolarraa dhufe. Kunillee hin jira. Kanaaf addunyaa irratti illee immoo yoo tireeningii kennu nu agarra. Nama harkaa fi luka hin qabne miliyeenera ta'e amma Nick mucaa jedhamu tokko agarsiisan tureenis. Kan akkanaa kunniin hin jiraata. Kana uumuu keessatti manneen amantaa ergamni isaan qaban ergama addaati. Yoo saayinsima seenaa interpreneurship of du'a deebifnu tokkoffaa amantaan kaatolik yeroo maali zamana dukkanarraa ifatte baamuu jedhamee industrial revolution deebifamu san namni amantaa kana keessa jiru marti isaa yoo hojjanne dhugamaanuu amanne yoo xaaratee hojjechuu hin dandeenye hin amanne jedhaniit seera hunda itti baasan. Isaan onna aadaan hojiitii fi maalii lalli kun akka malee ka'e. Even in the history of American amma interpreneurship develop godhu keessatti Ameerikanummaa keessa baay'ee roolii guddaa qaba. Amantaan yoo sitti dhiise amma amantaan sheekaa fi qeesii paastarii adda addaa wajjinis hin mari'anna yookaan immoo nullee hin dubbifna. Amantaan taa'ee nyaadhu namaan jedhu tokko hin jiru. Kadhadhu nyaadhu kana namaan jedhu illee tokko hin jiru. Namni kadhachuu qabu eenyu kan jedhu isa obvious hin beekama ta'a. Garuu namni marti yaa'ee yoo kadhaa fi karaan namarra cufamu yoo amantaan homaa itti fakkaanne biyyi garasiin dhimmisaa jirti jechuudha. Maaliif akka amantaa Islaamaatitti zamana Umar ibn al-Khattab Rasuula booda jechuudha sallallahu alaihi wasallam bakka nu amma rabbi nu aqallabu masgiiduma kana ta'inne rabbiin amanna rabbitti amanna jedhanii yaa'anii masgiida galan. Yookaan inni immoo khaliifaa isatu hoogganaa tumee yaase masgiida. Zamana ani islaamummaa hoogganu beelaan nu salphisuu eddanii jedhee. Maaliif hojjetee nyaachuun dirqama isaati? Inumaa yoo hojjetee nyaatee amane
inni amanaa jabaa ta'a. Kun immoo mana amantaa mara keessatti cimuun aadaan kun akka sirriitti cichu taasisa. Isa bira dabree garuu hawaasni social entrepreneur kan jennuun kun mahallaqa bifa adda addaatiin iddiriin haa ta'u, qubiin haa ta'u, yuuneeniin haa ta'u, maali walii qabu kana akkamitti carraa hojii ittiin uumuu danda'a. Even amma dheengadda sheekicha amma sii kaasu kun he was really an intellectual, an jajeera sirriitti. Zakaa amma Ramadaan yoo ba'u zakaan hin kennama. Zakaatul fixr. Zakaan kennamu kun yoo nama namaan kennite namni martuu manuma nama nyaata torbaan lama booda hin jiru. Akkana kenninee nama rakkate kan hiyyummaa keessaa hin baafnu. Birrii kana warrummaan adaamaa jiru muluun odoo walitti qabnee kenne. Miliyoona 80 miliyoona 100 kenna. Within 1-2 days. Guyyaa tokko guyyaa lamatti. Kun immoo dirqama namni soome martuu waa ofirraa baasuu qaba zakaa sana. Daa'ima dhalattu warra dhalattee yoo qabaatte zakaa kafalaaf. Eega akkasii kafallu taate kanaan odoo PLC tokko dhaabne, odoo warshaa tokko dhaabne nama meeqa hiyyummaa keessaa baafna. Carraa hojii guddaa uumna. Waan guddaa uumna. Namni sun immoo deebi'ee mootummaafuu gibira kafalaa. Masgiidaaf illee immoo riitarnii kenna because birriin sun achi gala waan ta'eef. Keessaa nama rakkate qarqaaruu dandeenya. Jara na kadhaa dhaabaa jedhee iyya akka malee. I was shocked. Amma namni akkanaa bita kiristaana mara keessa, masgiida mara keessa, churchii mara keessa yoo hin jiraanne hiyyeessi amantaan hiyyeessaa guruun gahu. Maaliif seete? Adada hiyyummaan sitti hammaatuun namni birriin si bita. Kana immoo addunyaa irratti agarra bara. Amantaan onnoon bichi qofaa miti ka dabru. Waan ati amantuun qofaanii miti. Yoo rakkatte bara harka kennatta, waan nyaattoo dhabde harka kennatta. Har'a sii kennee boru sii kennee immoo loobii godhamta. Isatti deemuudhaaf hiyyummaa jala bahuun dirqama waan jedhu namni murteeffachuu qaba. Interpreneurummaan amalli biraa akkuma jiru tahee naannoon inni keessa naannoo atmosferiin isaa kana. Galatooma egaa ayyaana kabajaatii jirra. Guyyaan guyyaa ayyaanaati. Kanaaf ergaa guddaadha. Maaliif rakkoon keenya rakkoo hiyyumaati amma. Waraanni guddaan itti jiru hawaasni keenya keessumaa yeroo ammaa kana hiyyuma. Inni guddaan namni hiyyummaa kana mo'achuu jiruu isaa mo'achuu yoo danda'edha kan inni boquu isaa ol qabatee jiraachuu danda'u. Biyya isaanii keessatti warra keenya gurraachaaf hin eeyyamamuudhaan. Kun waan hin hojjenneef, waan hin carraaqneef, waan qabeenya hin qabneef, waan biraa waan ittiin wal caalamu hin jiru. Egaa maatiin obboleewwan hiriyoonni hojii si wajjin jiru. Ayyaana immoo ayyaana kabajaa jirra, nyaataa dhugaa jirra. Daawwattoota keenya egaa mana keessa teessanii kan guyyaa ayyaanaa kana qophii kana daawwataa jirtan mana obbo Adam Kamal Daayirektara olaanaa mirkaneessa gahumsa ogummaa Oromiyaa isaa mana isaaniitti kabajaatii jirra. Mee hiriyoonnoo waa'ee Adam maal jedhu waa'ee ayyaanaas waan tokko isaa wajjin turtii taasifna. Ammas qophii keenya wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Mee isaan irraa kaanu hiriyaa hojiiti. Maqaan koo Tubbaa Mahammaa jedhama. Ittaana Daayirektara Ejensii Mirkaneessa Gahumsa Ogummaa Oromiyaati. Ani obbo Adam Kamaal har'aa miti beeku akka carraa inni hoogganaa kootis ture. Diinii Kolleejjii Atilee Qaliisaa ture ani. Yoo sanii inni biiroo carraa hojii itti aanaa ture. Leenjii adda addaa nu kennaa ture. Inni ka beekamuun baay'een isaa leenjiini. Adammoo kaasame wanni leenjiin ka'a. Leenjii keessa leenjii intarneeshiippiiti. Intarneeshiippii keessattis haa ta'u wanni Adam baay'ee appirisheetti godhu hin dubbisaa. Baay'eetu kan dubbisaa. Waan dubbisan namaaf hin dabarsa. Leenjiin inni sii kennu moor onnechiifeeti. Nama kolfiisatti amma fakkeenya haala daldala intarneeshiippii yoo leenjisu jecha hin dagane tokko jira. Namni keenya daldala keessatti maal jedhaa? Bittu biti diddulixii jedhaan jedhe suuqii dhaabatee. Jecha sana hin dagadhu yeroo mara maali? Akkamitti namni intarneeshiippii namni ta'eetiin akkamitti ogummaa sana horatee nama gabaa maamila intarneeshiippii nama tokko akka deebi'ee kastamarii sani akkamitti gammachiiskee jedhu kana kaasaa ture. Dabalataan ani moor ka sabanni seennu yeroo maraan dubbisu keessa taree namallee akka namni baru namallee erga sheer godha. Leenjii kennisan mata duree kan kamirrattu har'a kennamee fi bor dubbisee maalamu jennammaa yeroo baay'ee biroo carraa hojii ture riiferansii adda addaa sii kenna. Tokko qofaa miti bakka tokko qofaa miti. Iddoon itti godhee Google irra galte yookiin PowerPoint isaa inni qopheesse sarchii goote iddoo tokko argattu Google irratti. Animeeshinii inni fayyadamu, imeejii inni fayyadamu, haalli inni itti nama dhiyeessu baay'ee ulfaata. Maaliif iddoo tokko yookiin Google irra galtu
haalli nan jiru amma ejensi mirkaneessa ga'umsa gummaa ammas kaluu dhufe hamma dhufe radical change dura loogoo marraa jalqabee loogoo kennan jijjiire mana hojii kennas ilaalchuma kenna attitude amma ejensi mirkaneessa ga'umsa gummaa attitude skill knowledge kana waa sadii madaalla kana keessa duruma attitude irratti hojjete maali maal godhe leenjii kenneef hoggansuma damee torban qabnullee akka ta'aa leenjii kenneef leenjiin ni kennoo leenjiin isin kenne akkamitti leadership hoggansa ga'umsaatti deemtee akkamitti cimsa ga'umsa akkamitti hojjettaa hojii keessatti nammoo iddoo hojii kan keemmoo hawwataa ta'u godhatu akkamitti immoo kaka'umsa hojii qabda kaka'umsa hojii qofa doonte amma dabalataa namni hanga ofii danda'e dura ofii kompiitaanti nama ta'etu namallee kompiitaansii san ga'umsa geessata ka jedhuuf irraa jalqabee hoggansa keenya hundaa madaallii nu kenne. Madaalli kenne waan Rakkaaniif madaalli ga'umsa madaalli ofii keessanii madaala nama madaaluun dura madaala maayee management walitti qabee damee torban hoggansan dhufanii madaalli kenne gaafii deebiin immoo achumaan nuu kennamte madaallichi gaafii of madaaltaa ofuma of ilaalta yoo of ilaaltu deebii kan kenn argatta maaf jedha yeroo baay'ee maali namni marra of ilaalee likkii ofii arga nama badhee teeddee madaaluu qofa odoon ta'an ofillee madaaltee ana gam dubbisaa jedhaniim sila namni baay'een beekaa sirriitti fagoon jira baay'een beekaa hin beekata hammam beektaa ofii argatta san qofaa miti amma inni yeroo baay'ee muuxannoo biyya adda addaa qaba amma nu amma Itoophiyaa yookiin ka Philippines fudhanneetiin ka TVT dhimma kompiitansii Philippines soorannee yoo nu dubbanne inni yookiin ka Hindii fida lakka Chaayinaan akkana jettii jedha lakka warri Euroop qofaa miti warri South Africa immoo akkana jettii jedha mee kana laaltanii ol bira qabaaya jecha warni tokkoof kompiitansii tokkoof minimum biyyoota 4-5 takka taach godhee si erga. Kan biraan mee wanta isaan tuqan tokko jira keessumaa amma ayyaana kana hojii wal qabatee yeroo baay'ee suuqiinuma xixiqqoo otoo nufiin namoonni hojjetan nama amantaa kana keessa jiru baazooyi. Yaani ofii kootii argeera waan ta'een bitadhadheen yeroo salaataati suuqiin hundi cufameera. Mee aadaan hojii amantaa kana keessa jiru maal fakkaata? Namni hin dhibaa'u yeroo inni fiigu argita waan xiqqoo yoo ta'u yeroo inni hojjetu hojii irratti keessumaa amantaa islaamaa kana keessatti jechuudha. Mee waan sana biizinesii wajjin hojii wajjin amantaa wajjin wal qabsiisaati. Baazee amantaan keenya inni oguu daldalanii argachuudha. Haraamni nu biratti dhala nyaachuudha. Daldaltee xaartee ifaajjii fuuraa kan kee argachuuni halaala. Garuu namni keenya akkas jiraa yoo jenne hin jiru. Maali ayyaana sababachiifuu qaba waan adda addaa sababachiifatee bakka yeroo salaatu sanitti salaatan booda deebi'ee hojii ofii hojjechuu hin danda'a. Amantaan keenya waan dhooggudhaan keessu hin jiru. Dabalataan immoo yeroo dheeraa hojjechuu mootu fi yeroo dheeraa hojjechuu fi onneen hojjechuu. Isa qalbiin jedhe sana qalbii isaa guutumaan guutuutti of kenneetiin hojjechuu hin jiru. Maali waa tuffata. Hojii xiqqoo irraa kan guddaa akka gaan hin beekan. Inni maali yeroo baay'ee wanni arginu tokko namni waan xiqqoo irraa guddaa ga'a. Namni keenya maal akka ta'e beekam takkittoon duroomuu barbaada. Garuu isa liistiroo san seeraan hojjete taanaan iddoo hojjetanitti hojii hojjetaanaan suuqii hojjetan suuqii xiqqaattee sanii suuqii xiqqoo irraa guddaa ga'a. Yeroo isaa kabajee maamila isaa akka hordofee maamila isaa jechuun maamila isaa kastamarii amma dhufu amma yoo ati waa sirraa bitte karameellaa kenniteef boroo kenniteef waa irratti eebbisteef borsi malee hin deemu si malee gari baan goru akka gari baan gorre immoo ofitti harkifta. San gootee gajjettee miira tajaajilummaatiin situ gooftaa kooti maamila kiyya waan taateef namalee akka gari baan deemne isa qabattuu qabda. Yoo isa qabatte inni booddee si deebi'a. Yoo san hin ta'in akkuma bittu diddilu xeettee ariiteen sirraa gora waan ta'eef nama qabachuu illee hanqata jechuudha. Walitti dhufeenya hawaasummaa keessatti adam maal fakkaata? Mee akkamitti waliin dabarsitanii maaltu irraa baratama isa jedhu Lukaasa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga Eid Mubarak baga ayyaana Eid al-Fitr waggaa 1445 isiniin ga'ee hordoftoota amantaa musliimaa hundaa baga gammaddan jechuun barbaada. Itti aansee obbo Adam waggaa 20 dura beekaa jechuudha. Dargaggeessa ta'ee yuunivarsiitiidhaa yoo inni bahu namni akka anaa isa ibsu hin jiru. Akkuma amma jiru kana jira. Daa'ima gara yuunivarsiitii yoo bahu nuti hoggansa ture hangafa isaati. Amalli isaan jijjiiramne wanni inni jijjiirate jira.
gahumsa jijjiirate hin dubbise muuxannoo horate namarraa barate kitaabarraa barate ollarraa barate hiriyootarraa barate cimina nama tokkoo dugda duuba iccitti wayitu jira iccitti yookaan haadha yookaan abbaattu jira itti aansee ani kan dinqisiifadhu Adam akka as ga'u namoota godhan keessaa haadha warraa isaatiif dinqisiifannaa guddaa qaba Aadde Zulfaa ishee Amaan yoo isaan walitti dhufan nan beeka jechuudha asallaa turree waliin danda'anii akka Adam amma akkanatti as ga'u jechuudha waan chaalenjiiwwan gara maatiitiin jiru ijoollee guddisuu ijoollee qabuu isa jabeessuu Adam biyyoota garaagaraa kana yoo deemu ijoollee kan akka haadhattis akka abbaattis maatii kana walitti sassaabuudhaan akkasumas obboleeyyan isaatiifis dinqisiifannaa guddaa qaba. Obboleessi isaa kun nootti jennaan nuti Suleeman jedhaan jarri. Ka'umsa qaba laata nootti. Yaadannoo akka malee qabata. Jaalala guddaa maatii ofiitiif qaba, ollaaf qaba, hiriyootaaf qaba, hojiidhaaf qaba, ogummaadhaaf qaba, barnootaaf qaba, hunda baadhatee deemaa jechuudha. Eenyu qofa irratti kan naanna'ee miti. Yeroo tokko tokko namni qeema qofa irratti naanna'a. Inni akkuma addunyaa kana ilaalcha Adamii bal'aadha. Ani nan gammada yeroo baay'ee wal arginu jechuudha. Hiriyoonni keenya baay'eedha. Namoota gugurdaa iddoo baay'ee jirantu jira. Adam yoo achi keessa jiraate jechuudha. Hin jijjiirama environmentii sun. Jaalalaan jijjiirama. Beekumsaan jijjiirama. Kanaaf carraa kanaan isaan baay'ee boonna modeela keenya jechuudha. Ijoolleen duubaa dhufanillee wanni dhaamsanii dabarsu akka Adamitti barnoota saayinsii qofa odoo hin taane hisaabaan baay'inni. Saayinsii harda saayinsii. Namaayyuu fagoo ta'anii duuba irraa qoqqollifachuu irratti siqanii hojjechuu wayyaa isatu na barsiisee jecha jedhamu. Amma anin jechuudha. An barnoonni barateef kiyya garagara. Anin sooshaal saayinsii baradhe. An histiriitti hima. Ana tokko kan isaan leenjise. Yuunivarsiitii yeroo bara 1997 gara haggansaatti yoo dhufan jalqaba Adaamaa kanatti ana kan isaan leenjise. Kuuwwan muufatanii yoo deeman inni nutti asumatti akkanuma nutti siqee jechuudha. Warra abbaa garaa nuun jedhe. Kootu itti siqii ilaalii jettee. Kootu yooma san jechuudha muufatee hin deemu. Maaliidha maal qaba wanni gara hoggansaa koottaa nuun jettanii jira. Koottaa mee hayyoonni isin barnoonni yeroo san Abbaa Duulaa Gammadaa fa'a jechuudha. Kan nuti tuutaroota taane isaan yuunivarsiitii dhufanii sinaroota isaanii waan taaneef ufitti qabnee akkuma achi bahin jechuudha. Diraamaatik cheenjii fidee nurratti hoggansatti jechuudha. Magaalaa Asallaa kanatti dargaggeessa ta'ee akkuma duratti inni itti ibsa jechuudha. Nama jirutu nama isa beekutu ibsa. Dargaggeessa ta'ee uummataan fudhatama qabee hojiirratti moodeela ta'ee uummataafillee bu'aa buuseeti jijjiiramanillee guddinaallee asarraa ol guddatee jechuudha. Iddoo baay'ee hojjetee. Iddoo asarratti yooma jalqabu lala otoo bu'uura gaarii qabu. eenyurratti otoo tanaan dura fireeshii ta'ee jechuudha. Fireeshii ta'ee yaada guddaa waan qabuuf nu maal jennaan isinitti fakkaate. Adam daa'imaa miti Adam jaarsaa jennaan. Yoo san gaadiddammana Akka guddaati. xiqqaa umriin isaa xiqqaa. Yaanni isaa immoo guddaadha. Kanaaf ammallee wanni isaan jedhu jechuudha. Asitti kan dhaabbatu miti. Warri kuwwan illee irraa barachuu qabna. Obboleewwan keenya illee irraa barachuu qabna. Kana caalaa Itoophiyaaf Afrikaadhaaf ga'umsa qabdu kana caalaa bal'iftee biyya kee akka tajaajiltuun abdii irraa qaba. Jabaadhaan jedhaa galatooma. Ulfaadhaa galatooma. Mee ayyaana yeroo bareedaa dabarsaatii jira maatii obbo Adam Kamaal wajjinii yeroo baay'ee mammaaksa ta'ee abbaa manaa cimaa duuba haadha warraa cimtuutu jira jedhama. Mee yeroo inni hojii irratti baay'ee turtuu biyyoota alaa adda addaa ni deemtu. Yeroo kana immoo gama maatiitiin gama ijoolleetiin namni sin deeggaru barbaachisaadha. Mee cimina isa duukaa mee waa'ee abbaa warraa keessanii waa'ee hojii manaa waa'ee daa'immanii haala isaa mee yommuu inni tutturu kana akkamiin to'attu gaggeessitu mee sanuuf ibsaa maqaa keessa irraa kaati. Maqaan kee Zulfaa Mahammed Amaan jedhama.
firii akka ta'u goona nu baay'inaan. Ijoollee 4 qabna. Abbaan manaa gaarii hojii isaatis cimaadha. Yaa hiriyoonni warri hojjetan yeroo baay'ee sirriitti xaaraa sirriitti qophaa'aa waan irra hojjetu. Ijoollee isaatiif abbaa gaarii, abbaa manaa gaarii. Amalli isaa akkuma hiriyoonni jedhanitti manaaf alattis tokkuma garaagarummaan qabu. Adam kana fakkaata. Guyyaa ayyaanaa akkamitti dabarsitu mee gaafa inni jirre fa'aa mudatee beekaa? Meeshaas nu ibsaa. Kabira ammoo manumatti iyyuu amma wantoonni baay'ee ba'an irra jira hojii hojjeta. Yeroo sana ammoo akkamittiin ijoollee fa'aa tiriit gootuu qo'achiisuu maal jedhu kana isaas nu kaasame baay'ee ayyaanarraa kaati. Ijoollee yeroo argateettiin hordofaa innis anillee haga danda'uun mucaan teennata awwalaa waan jabaatteef amma isiin ijoollee ofii gadi jiru in hordofti isiinis akkasitti isaan hojjenna mudannoo ayyaana baay'inaan waliin dabarsina. Al tokko qofa kan yaadadhu Shaashamannee yeroo jiru haafdee achitti dabarsee dhufe nu baranne yeroo dheeraa waan ta'eef jiruun nafatti fudhanne deemsa dhufaa isaa kana normaal goone yaa rabbi kadhanna nagaan akka nu deebi'uuf malee nu faarawaa miti. Hojii isaatiitti akka cimee fuuldura bahee akka mul'atuuf fedhii kennas waan ta'eef kanaaf kanumaan qarqaarra mana keessa akka inni nagaatti dhagahuuf akkasuma. Hanqinoota hojii koo irratti karaa manaatiin immoo kun hanqinni uumamee hojii koo irratti dhiibbaa qaba jedhee akka inni yaanneef maal fa'i kan isin deeggartan gootan mee gahee keessa kan daa'imaa koo jirtu ta'e kabiraas hojiin adda addaa jira miti. Odoom akkas biizii ta'uu yaadaan nu hojii jira. Waa baay'ee nu salphisa. Biyya alaas yoo ta'e yoo jiraate odoon deemiin dura waa baay'ee sirreessee deema. Bardanii maatiinis maatiin obboleewwan isaa obboleewwan keessa nu duukaa jiranii ollaa alhamdulillah. Akkasitti wanni akkas akka nutti dhagahamu. Kophummaan baay'ee sitti dhagahama. Yeroo ayyaana kana ollaa wajjinis namoota amma harka qalleeyyii deeggaruu keessattis mee maal fakkaata mee waan sun sochiin akkasii? Ayyaana irratti yeroo kaan namni yeroo hunda isaa mijatee waliin arku kanaaf ayyaana irratti firii waan ta'uuf namni ayyaana irratti wal gaafataa wal ziyaaraa walirra deemtee nyaattee dhuddee akkasitti dabarsina. Qalmallee warra waan danda'ee qalanneef sheeriin goona akkasitti ayyaana dabarsina. Dadhabbii guddaatu jira ji'a ramadaanaa kana keessa waan akka mana keessaa kana hojjechuu sooma eegsisuu fi kanaaf mee isa nuu ibsaame mana maatii kana ulfaatas dadhabbii sana mee sooma wajjin. Sooma wajjin ulfaata dhugaa. Garuu ijoollummaan siistama akkanaa keessa waan turreef baay'een ulfaatu. Tibartaniitu. Barreerraa namas nu qarqaaruun dhabnu akkasuma dabarsina alhamdulillah. Ramadaanni waggaatti al tokko waan dhufuuf gammachuudhaan ijoolleenis hawwiidhaan eegan. Yoom ramadaanni gahee soomnaa jedhan ijoolleenis kanaaf ramadaanni akkasumatti dabarsina. Haa ta'u achumaan baga ittiin si gahee kan jettan maatii firoota carraa isinii kenna. Duraan dursee amantaa musliimaa warri hordofan hunda baga ayyaana Eid al-Fitriitiin gahee jedha. Maatii obboleewwan kiyya haadha tiyya addee Zabidaa Ahmediif ayyaanaan baga isiniin gahee jedha. Galatoom gattiin si geessinis. Egaa maatii dudubbisaa jirra waa'ee dhuma ayyaana kanarratti haala ayyaana Eid al-Fitr kan bara 1445ffaa kabajaatii jirra mana obbo Adam Kamaalitti mee obboleessa bira jirra amma immoo sila maqaa masoo tokko si baasa ittiin si waaman jira isuma irraa nu ka'ime nootti maaliif sin jedhan maqaa keessas isarraa ka'iiti maqaa keetti guutus nuuf himi. Illee maqaa kiyya. Maqaa warri naa baase nutti maatimatu naa baase. Maatiidhuma kiyya. Maatima kiyyatu naa baase. Adam amma ittiin si beekaree nootti kan dhumayyuu. Nama maraatu ittiin na beeka malee bakka hundatti na beeka nootti faan jechuudha. Maa inni noottiin kun? Nootti jechuun qarshii abbaa dhibbaa abbaa shantamaa jechuudha yeroo sana keessa.
ture yaa maatiilleen faadarilleen dabanaan dhaladhu keessa daldaaluu hojjetuun kunillee hojii daldalaa kunis jira. Maazar himatu haadhumatiyyatu noota kiyya nootti jetteetu noottii na baafte. Baay'ee ergamtaa filate. Mallaqatu dhalate gaafa jedhu. Mallatteen immoo maal ergama? Akka guddadheetti garuu guddanni booda immoo ergamni akkuma jirutti jira. Mana keessaa ergame baay'ee ergameera. Haga Adamis ergamu baadhuuti koo baay'ee maatii keessaa ergaa irratti baay'ee. Eenyutu caalaa ergama maatiif? Maatii keessatti garuu ergaa yoo xiqqoo adamnoonni jedhe malee irra caalaa ergameera garuu maatiin ijoollee sagaliitu jira mana keessa. Sagalan keessaa ergamaan tokko adda dureen maatii biratti haga turetti. Noottiidhuma. Adam ture. Adami. Adam irratti dhalanne walirratti dhalanne maatii biratti adda dureen tajaajilaa ka ture Adam tajaajila guddaa qaba. Maatiif qofa odoo hin ta'in ollaafillee hawaasa naannoo keessa jiru keessatti wanni inni xiqqeenna irraa inni qabu baay'ee bal'aa ture wanni sooshaali kanarratti jechuudha. Haalli guddina isaa. Haalli guddina isaa jechuudha. Wannuma jira jalqaba irraa naannoo keessa baratamee barumsa baratu maatii bira ture xiqqeenna irraa qabu san sadarkaa amma jiru kanarratti illee qabatee deeme wannuma duraan xiqqeenuma irraa qabu. Hawaasa keessatti maatii keessa jechuun xiqqeenuma irraa naannoo keessatti dhalannee guddannee magaalaa Aanaa Digaluftii ijoo keessatti magaalaa Digaluu keessatti naannoo keenya musliimnis jira kiristiyaannis jira amantaan biraa hordofu jira warri afaan amaaraa qofa onni jedhu jira isaan wajjin haalli inni itti guddatee fi ollaan itti nu guddise maatii keenya qofa odoo hin ta'in ollaan bakka maatiin keenya hin jirretti warrumaan ollaatu akka maatii keenyaatitti nu dhaanaa nu rukutaate nu garafaa nu guddisaa turan maatiin keenyallee akkasuma jechuudha warri ollaallee akkuma maatii keenyaatitti. Isaan dhagaa dirqama mirga nurraa qabanii bakka isaaniifillee ergama. Isaaniifis ergamu dirqama waan isaan siin jedhan san fudhatu waan ollaan siin jedhu san eegu martuyyuu akkuma maatii ofiisitti godhate si ajajata akkuma barbaade. Safuudhaan guddatte. Bakkuma barbaadetti ajajamta bakkuma si erga waa baadhadhullee na baadhataniitu maan deemta ka warra sanaan yoo ajajuu baatan ajajan eeggattu. Waan warra sanaa ollaa ta'u namoota sanaa meeshaa sana waan beektu bakka inni ga'uu kan argitu taate warra isaaniif fuutee geessita malee ajajaa fi dirqama wanni ofirratti fudhatteetu wanna sana goota malee jechuudha. Maaltu irraa barata Mariyaam obboleessa keen gafaa Adam irraa ati isarratti dhalatta mee haalli irraa babbarattee walitti dhufeenyi keessan mee san kaasi. Adam jechuun yaa dhalatu walirratti dhalatu qofa odoo hin ta'in amala addaa inni qabu soo jira. Amalli addaa inni qabu jalqaba irraa tokkoffaa danda'aadha jechuun waa hin danda'a hin obsaa waan namaaf yaada nama biratti ka'uu irratti namaaf dura hubannaa yaada kennee wanna sun hubatu xiinxalluu namaaf quuqamu waan namaaf quuqame san immoo ajajamee wanna san namaaf raawwachuu waan ofii godhafu waan ofii fayyadamurra waan ofii akka faayidaatitti ilaaluurra namaaf quuqamu waan akkasii san hin qaba. Wanni qanannatoonni jedhamu kun jiraami namaaf akka baay'ee keessa quuqamu isaati baay'ee wanni namaa itti dhagamu jechuu dursee namarraa waa dhaga'uu waan barbaaduuf dursee si dhagaa si afoon dhaabatu jechuun akkas waan nama mormuu maalii kana hin qabu duwwaallee sitti kaasuus barbaade waan ati jittu san irratti yookaan ati kaaftu san irratti bifa saayinsawaa ta'e wanna san babal'iseet sitti himsi waan itti si amansiisuu danda'uun sababa wajjin lafa kaa'a malee si afoo dhaabachuu amala akkasiisan hin qabu jalqabarra ammattis jechuudha. Inni lammataa immoo wanni duraan hawaasummaa keessatti qabatee ittiin guddate sun haga har'aati irratti illee iddoo adda addaatti waajjira adda addaa hoogganuun waajjiroota adda addaati irratti hojjechuun haga amma wajjin dheennatti taa'aa jiru kanarratti yoo hubatamu yeroo dheeraa wajjin taa'aa ture haga har'aatti jechuudha. Isuma biratti asallaa yeroo turetti isa biratti baradhee asallaa dhaabee immoo eegatu barumsa xumuree hojii jalqabe boodallee walumaa wallaa bishooftoonni ture bishooftuu wajjin ture bishooftuu hojjetaa ture asiisaa gagalee asii bishooftuu illee waluma biraami ayyaana maaliin illee haala jireenya hawaasummaatitti kan maatii qofa odoo hin ta'in jechuudha. Ba'aan illee sarara jira. Jiruun walitti dheennaan yeroo dheeraa haga har'aa kanatti waan wajjin dabarsinee maatii keessaan addatu baay'ee tokko walitti wanni qabna. Kana keessatti wanni guddaan ani hubadhuu fi wanni guddaan isarraa baradhe yookaan immoo isarraa jaalattu tokko seektaratti yookaan iddoo mana hojii hojjete hundarrattuyyuu hawaasa naannootiin alatti warruma biiroo hojii hojjetu keessatti maqaa isaa akka nama alaatti taanee alaa nama hordofuutitti gurri namaa kun ala jiraame alaa baay'ee dhaga'uu dandeetta. Nama biratti bakka baay'ee jaalatamaa namni marti koo wajjin amala isaa kana fudhatee jaalatee yoo inni iddoo sanaa jijjiiramee gara biraa deemu sababa isa jaalataniif
bakka inni ture irratti hooggantoota isaa yookaan immoo warra hojjetaa biiroo isaa warra isa wajjin dalagan hunda isaaniitu itti dhiyaannee haga tokko hin beekna. Oduu namaa kana fuudhu oduu anuu guuree itti fide anarraa hunda san daddafee hin fudhatu. Fudhanna san hin qabulle amala akkasiis hin qabu oduu namaa guuruu gara nagarasitti. Numa jidduu odoo rakkoon jiraate maatima keessatti hunda san dafee hin fudhatu. Adeemsa wanna sana laaleet dafee wanna san gara furuutti deema malee qaama tokko laaluu qaama tokko irratti wanna akkasii hooggansu wanna akkasii sana hin qabu. Dubbii bilchinaan laalu irratti. Kana jechuun amma haga maatii horatee maatiitti hagana baay'atanii akkas jiraachuu kanaan duratti wanna jiru waan kaleessa qabu sana irratti immoo har'a maatii isaa keessatti akkana bal'isee maatii sooree hawaasummaa jireenya akkanatti hojjetaa wajjinis warra ammoo sila abbaa dhimmaa dhufu wajjinis wanni inni qabu kan muluu jedduu kanatti jiru wanni rileeshin jiru hawaasummaa jedduu kanatti jiru waan baay'ee nama gammachiisu waan guddaa nullee irraa barannuudha. Egaa daawwattoota keenya irra deebinee ammas baga ayyaana Iid al-Faxir kan bara 1445ffaatiin nagaan geessanii baga ittiin sin ga'e isiniin jenna. Ayyaana Iid al-Faxir kan bara kana televezyiiniin OBS mana obbo Adam Kamaalitti kabajaatii jirra. Obbo Adam Daayireektara olaanaa mirkaneessa ga'umsa ogummaa Oromiyaati. Iddoo baay'ee iddoo adda addaa hojjetaniiru har'a garuu achi jiru. Mee carraadhumaan isinii kenna dhaamsa haalli biyyi keenya irra jirtu haala xiqqoo walirraati sissiqaadha. Kaan bosona jira, kaan as jira, qabeenyi riisoorsiin jira, humni namaa jira jenneerra. Hiyyuma keessa jira, qaala'insi hiyyumni. Waraanni nageenyi waan akkasii kun irratti wal furaa jira. Maaltu fala akka hayyuu tokkootti akka nama leenji'e muuxannoo biyya alaa dhaqee deemee arge tokkootti biyya keenyaaf furmaanni maali jettuu dhaamsa dhumaa isinii kenneen isa booda gara xumuraatti fina sagantaa keenya. Galatooma ani Oromiyaa keessa ani kaadiree dhalle kaadiree waan ta'eef Gujii haga Wallaggaa ramadamee yeroo dheeraa tureera. Wallagga ji'a afurii shan Gujii ji'a jaha naannoo kana dhimma nageenyaatiif illee deemee ramadamee hojjedheera. Biyya alaa immoo deemee ilaaleera. Ruwaandaa deemeet warra taksii oofu tokko ati Huutu moo Tutsii jedhee gaafadhe. Yaa saba wal fixe sadha. Saba wal fixe sadha. Seenaa hin dagatamnedha. Ani lafa sanis dhaqee ilaaleera waan ta'eef. Tokkoffaa kuni saalaa naan jedhe. This is taboo. Saala akkana hin jedhamu. Jechuma akkasii fayyadamuu hin qabdu. Kanumaan fayyadamtu. Zamana jenne san immoo hin salphannee naan jedha. Kaasuyyuu yaadachuu hin barbaannu. Lafa nama 260 itti wal fixee wal ajjeese san dhaqee ilaalee daawwadheera. Akka muuziyeemiitti. Muuziyeemii sana jechaan. Yeroo tokko yoo nu akkanatti maraannee bitaa mirgaan wal waraanuu fi walitti jennu waan lama laayada. Tokko sila biyyi xaaruu suni Oromoon sun barana. Oromoon sun bar hiyyeessanuu irraa saamnu sani. No more Oromoo kanaan ala Oromoon biraan jiru. Oromoon siyaasa kee waan deeggartee waan deeggarreefi miti. Dhugaa dubbachuuf akka nama rabbii tokkotti immoo ilaalle. Oromoo dhiiga biraa akka kafalchiisaa jiru. Warra siyaasa maalii walii gadi waxxarru kana. Namni waan ebaluu biyya bulcheef waan ebaluu achi gargaleef waan akkana ta'eef yoo ebaluu akkana hin taane biyya hin jijjiiramu saayinsiin akkana addunyaa keessa hin jiru. Jechuun amma miiraan waa yaaduu fi qawween waa yaaduu fi qalbii waa yaaduun adda addaati. Maqaa namaan dha'u seenaa tokko kaasa zamana jeneraal Waaqoo Guutuu waraana deemanii isaan waliin hiriyoonni lama jiran. Tokko onnee baay'isa. Tokko immoo suuta waa laala. Gubbaa lafa dodolaa kanatti qaban. Maal qabanii Sallaayii Haayile Sillaasee kadhamatu jira. Sallaayii Haayile Sillaasee kana qaban. Qabaniiti tokko Sallaayii kana rabbitu nuuf fide amma ajjeefnu malee jedha. Harka keenyatti kenne. Amma afur isa kunnaa jedha. Tokko immoo lakki namicha kanaan ajjeefnu. Nu fayyada. Quucara hiinee jechuun hiinee waxxarree cinqineeti oduu Haayile Sillaasee irraa fudhannaa jedha. Yoo kana wal dhaban. Akkamittiin ajjeefnu jetta atuu rakkoo qabda jechuu waliin jedhan. Waan amma ta'u waan ta'eef kaasa. Atuu rakkoo qabdande Sallaayii wayyaanee wajjin bulchinee akkana goona jetta gisee Sallaayii Haayile Sillaasee ofirra bulchina jetta.
Atu rakkoo qabdaa waliin jedhan rakkoo qabaa'ee maal na goota bakka asii ajjeesa waliin jedhan. Jarri lachuu waaqoo guutuu wajjin waraanaaf warra manaa ba'e Oromoo bilisoomsuuf baanii beekaa. Dhumarra yoo na ajjeesu ati mee dhugama dhiira onnee qabdaa bakkee ani galuun hin beektaa na eeggadhu kaa jedhan. Warra isa qarqaaru deeggartoota isaa barateetti ministirii isaa nyaachifatee qadaaddatee eeggata qawween. Tokkuma gaasaan ilaali. Kaayyoo tokkoof ba'an. This is real history. Dhumarra inni namicha hidhee rarraasee fannisee waan keessaa guuree maal godhee iddoo tokko hidhee biraa gala. Karaa biraatiin basaasaa sanirraa. Karaa biraatiin baheeti guyyaa lammataa sadaffaa waaqoo guutuu biratti walgahii wal argan. Wal arganii jennaani bada yukitti jedhaan bada tokko gabaabaa tokko dheeraa. Jarri lamaan kunniin jarri lachuu warra qabsoo Oromoo keessatti beekaman keessaa. Maaliif akkana gootee jedhamee yoo gaafatanii tantee ajaa'idam ati onnetu qalbii caalaa tiyyammoo qalbitu onnee caalaa anaafati tanuma addaallinne guyyaa kaleessaa jedheeni deebiseef jedhan. Yeroo tokko tokko onneen qofti hiikaan qabu. Qalbiilleen barbaachisaa. Waan akkana gooneef waan akkana goone addunyaa irratti humni waraana bal'aa argatee addunyaa sochoose jedhamu baay'een ta'eera. Feelka godhe tokko lamaa miti. Of duuba deebinee seenaa ilaallu. Qawween dubbiin xumuruu danda'u. Qawween dubbiin xumuru yoo qalbiin keessa hin jiraanne qawweeni meeshaa. Qawween onnee miti for that matter. Qalbii yoo itti dabalame immoo namni wal dhaga'uu hin dadhabu. Qalbii yoo itti dabalame Oromoon tokko ta'uu hin dadhabu. Qalbii yoo itti dabalame Oromoon Afrikaa hoogganuu hin dadhabu. Itoophiyaa miti. Yoo qalbiin Oromootuun onnee maraatu bichaa waliin makamte garuu onnee maraatu biyya diiga. Onnummaalleen gaafa tokko salphataa bar namni umrii isaa guutuu onnoo ta'ee heeroo ta'ee hin deemu. Heerootik jechuun saayinsiin dubbisuu dandeenya. Hirellee gizee tokko bar heeroo nama godha. Kana keessaa baanee uummata keenya hiyyummaa Oromoo kamiidhaa jiru duuba ka teessisu ka salphise. Zamana asiin dura atsee jennu kanallee kan miidha bar hiyyummaa. Eegaa lafateen nurraa fudhatan hiyyummaan nu aansan hin cabne. Qalbii teenna hiyyummaa sababa hiyyummaa saniitiin diinagdee dhabnee onnoo maal miira maali saayikolojiin kenna qorqalbiin kenna hin cabe. Nama waan gaarii uffatu kun Oromoodhaa miti jechuu yaadna. Yookaan immoo nama bareedu ta'uuf akka afaan Amaaraa haasofna. Hagan duuba wanni jirtu maali? Poverty culture waan jedhamu jira amma sagantaa kana waliin qabsiifnu. Inni waan addatti fudhannee poverty culture akka develop goone waan jedhu kana kaafnee an uummanni Oromoo kammoo duubaa nama deeggaru. Ani biyya Stockholm deemee kantiibaa magaalaa Stockholm waan takka gaafadhe. Akkamii uummata keessan tokko gootanii akkamitti kunoo namni aktiivistiin kun gara nama bitaa kun gara nama butaa akkamii regulate gootanii jedheen. Inde uummanni Stockholm bara nama warra nama qalbii qabu naan jedhe. Abbaan fedhe iyyeef maaliif nama wajjin maraataa? Laalee mazzaneeti inuma aktiivistii gari zeeroo godhaa. Uummata bilchaataa ititaa kana qabna waan ta'eef jedhe. Nu aktiivistii mataa nu dhukkubsuu naan jedha. Yeroo sana Volvoon makiinaan Volvo kun biyya sanii bahee bakkee biraatti akka oomishamoo jedhamu aktiivistii waa iyyaa turte. Hawaasni keenya qalbiidhaan waan amma qaamni adda addaa ani sii maraadhe ani sii du'e Oromoo jedhu haanuu du'u baay'ee bareeda. Garuu du'uu isaatii miti ka barbaannu nu jiraatee hiyyummaa keessaa akka Oromoo baasu taasisu ka barbaadamu waan ta'eef marti kennaa isarratti cechuu qabna. Dhumarratti ayyaana hojii wal qabatee hiriyootaanis haa ta'u bagatti sigee nama jettanii yookaan immoo maatii jettanii yoo jiraate carraa isinii kennee xumura. Ayyaani hiriyoota baay'ee qaba. Lahool Oromiyaa Itoophiyaa keessaa bakka mara deemeera waan ta'eef uummanni musliimaa dargaggoonni warri waliin barannees warri waliin hojjennus kan biraas even uummanni biraas sagantaa kana atteendu godhaa jiran baga isiniin ga'e jedhee keessaa warra uummata musliimaatiif immoo Eid Mubaarak taqabbalallahu minna wa minkum saalihal a'maal kulli aamin wa antum bikhair. Ramadaanni kun ka nurraa ittiin qeebalamu warra bara dhuftullee deebi'ee akkana Ramadaana kana kabajatu warra waliin jiraatu. Ummata Itoophiyaa ummata Oromoo warra Rabbiin haa taasisu kana du'aa nu godhaa jechuun barbaada. Eid Mubaarak. Ulfaadhaa isinis baga geessanii egaa daawwattoota keenya qophii keenya addaa ayyaana Eid al-Fitr kan bara 1445ffaa sababeeffachuun televezyiiniin OBS mana obbo Adam Kamalitti qophii addaa kana qopheessine egaa kanumaan xumurraa ayyaanni bara kanaa kan gammachuu kan nagaa kan qalbiitti deebinee tokko taanee
hiyyummaa irratti duullee injifannee misoomatti kutannoon kaanuun nuuf haa ta'uu qophii keenya kana kanumaan xumurraa ani Abdiisaa Fufaan ture ogeessonni kaameraa Fawwii Gurmoo Galaanaa Kabbadaa akkasumas daayirektii gochuudhaan ayyaana cimdeessaa nu waliin tureera ayyaanni ayyaana badhaadhinaa kan nagaa isiniif haa ta'u jenna turtii gaarii.